Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuunan jaalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo zirra jirtu bakka jirtaniin nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatu. Amantiif kutaan osoo addaan qoodiin kan biyya keessaaf kan biyya alaa kan dhiiraa kan intalaalee hundi keessan bakka jirtaniin nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatu. Warroonni maatii kiyya taatanii hiriyoota keessan sheer godhaa, warroonni maatii naaf hin taane subscribe godhaatii maatii naaf taasisin jedha. Viidiyoon akkana babbareedu kun dhufe isin dhaqqaba. Akkuma gadhiisin akka isin bira gahuuf isin fayyada waan ta'eef isiniin jedha. Akkuma isin argitan majlisa akkana bareedu kana jechuudha maashaallah. Gatiin isaallee baay'ee rakasa akka ta'e mitiriin takkattiin 9,200 ka ta'e majlisa hedduu bareedu jechuudha. Mitirii 12 obboleeyyan lama yookaan goddanyoota lamaan tole ajajatee mitirii 6 anammoo maaliif kophaa kophaatti isin waraaba ka jedhu walumarra isin waraabe jechuudha argitanii baay'ee guddaadha. Mitirii 12 haa ta'u malee jaha adda qoodamanii lachuu teebilii qaba jechaadha. Lachuu wajjinu teebilii qaba jechuudha. Mitira jaha ajajatanii anammoo iyyuu gimmaasha jechuudha. Anammoo bakka takkatti isin waraabe akkasuma lachuu teebilii qaba. Namoonni barbaadanii namoonni jechuu barbaadanii koottaa keessan nu dubbisa jedha isiniin jedha. Obboleeyyan tiyyaa maqaa isii hin beeku waan ofiidha jechuudha. Tana ajajje kinooti meeshaaleen keessan akkana fakkaata isiniin jedha. Majlisni kun qarsaa gala jechuudha. Qarsaa deeman jechuudha. Maatiin dhufanii fe'achuuf dhufanii jiran jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaallah hedduu bareedaa ka ta'e jechuudha. Karariin isaallee baay'ee bareeda jechuudha. Waanis baay'ee sin ajaa'ibu jechuudha. Majlisa kana ala gabbaasne osoo warri hin dhufin dura guyyaa lama moo akkam dura guyyaa lama moo sadii dura ala gabbaafne yoo xiqqaate jechuudha. Majlisa kana nama kudhantu bitachuuf gaafate yoo xiqqaate jechuudha. Namni bitachuuf gaafate ittaansee soofaadha. Soofaan kun kan nama torba teessisu bootaa waan hin jirreef jecha akkana wali asiisne wali as xabbaasne teessisne akkasuma beektiraasii akkana bareedu jechuudha. Beektiraasii oriijinaalii taate akka beektiraasii kaawwanii yookaan akka majlisaa sanniini gadi hin deebu jechuudha. Beektiraasiin kuni baay'ee bareedduudha jechuudha. Teessisaa ta gaddeebi'uu miti jechuudha. Akkanatti daarii isaa kana darlee yoo ta'anii hoomata akka waan gaddeebi'uu miti. Soofaa baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Kinoo kun nam tokko teessisaa kun nama sadi teessisaa kun nam tokko teessisaa jechuudha. Akkasumatti jechuudha. Akkuma isin argitanii maashaallah majlisa soofaa hedduu bareedaa ta'e kan nama sadi teessisu kan nama lama teessisuu fi kan nama tokko teessisu akka namni beektiraasii kan akkana argate gaddaggafatee ta'a. Garuu akka fe'anii akkasitti ta'an kun gaddeebi'uu miti jechuudha. Soofaan kuni baay'ee bareedu jechuudha. Gatiin isaa 40,000 hedduu ka bareedu. Kararri isaa ka barbaadan jechuu dandeettanii inni kunillee hedduu ka bareedu maashaalladha. Eessa jettanii hasaasa jechuudha. Soofaan kuni hasaasa jechuudha. Soofaa kanneen lachuuyyuu hasaasa geessina. Kun ammoo majlisa kiinoti majlisa sani majlisni kuni kan nama lamaatti isin jedhee jira. Inni ammoo inni qarsaa deema. Soofaan lamaan kunniin jechuudha hasaasa deema. Ijoolleen hasaasa taatan maashaallah soofaa akkana jiru kana jedhaa isiniin jedha. Kararri isaattu garagara malee gatiin isaa garagara. Akkasuma kunillee kun nama tokko teessisaa kun nama sadi teessisaa kun nama lama teessisaa kun koornariidha jechuudha. Nama torba ka teessisu gatiin isaa birrii 40,000 qofa jecha. Hedduu bareedaa ka ta'e gatiin isaa baay'ee qinnaashidha. Isin yoo barbaadan kan nama torba teessisu kana kan nama shan teessisuutti illee gaddeeffa qannasuu hin dandeettanii. Yoo kan nama shan teessisu ta'e gatiin isaa birrii 30,000 baay'ee isinii qannasa. Kan nama shan teessisu yoo ta'e 30,000. Kan nama torba teessisu yoo ta'e 40,000. Hedduu bareedaa ka ta'e jechuudha. Irra illee hin ciiftanii yoo irra ciiftanillee halkan jechuudha. Halkan yoo irra ciistanillee homata akkayyuu waan gaddeebi'uu miti baay'ee bareedaadha. Namoonni barbaadanii hojjechiifadhaa isiniin jedha. Soofaa hedduu bareedaa ta'e maashaalladha. Namoonni hajamtan koottaatii keessaan ajajadhaa isiniin jenna. Lakkoofsa bilbilaa keenna duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti heloo jedha. Kanarrallee yoo teettanii yoo ammooyyuu halkanillee irra bultanillee homata akka waan gaddeebi'uu miti jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Namoonni jechuudha keessaan dhufanii akkamiin isa dalasiifachuu yemmuu majlisa kana dalasiifachuu warri jettanii sun filannoon keessan kan jaaladhu sun jaalachuu dhabuu dandeettanii keessan jaalattan an jaalachuu dhabuu danda'a waan ta'eef sun filannoon keessanii akkuma abbaan itti yaadate isiniin jedha. Majlisni obboleeyyan teenna majlisa nama lamaati saniif akkanatti guddateeshi baay'ee dheeraadha baay'ee guddaadha. Kanama lama waan ta'eef isiniin jedha. Kanama lamaattu wali as deebi'ee daraadaramee bakka takkatti waraabuu waan fedhuufi
karariin isaallee tokko wanti hundi isaa tokko bifa tokko waan ajajataniif jecha saniif bakka tokko isinii waraabee isiniin jedha kinuutii makaddaan isaa jechuudha isa kana akkasuma mitira jaallee hojjettan ichoolillee hojjettan teebiliin wajjin isinii baha warroonni meeshaa akkana jiru kana barbaadan meeshaa babbareedaa kanneen barbaadanii koottaa keessan ajajadha isa kana ajajatanii jechuudha kama fedhe illee yoo ajajatanii kararii isaa ofii keessanii filadhaa malee gatiin isaa 1,900 fi 200 meetiriin tokko jechuudha. Gatiidhaaf illee baay'ee isinii bareeda waan ta'eef kararii garuu kararii ofii keessanii barbaadanii fi kararii ofii keessanii jaalattaniin ajajadhaa isiniin jenna. Kararii rakkoon qabu kararii barbaadan keessaa filattanii kararii feetanii fi kararii barbaadaniin ajajachuu qabdan jechuudha. Akkuma isin argitan kana warroonni meeshaa nu biraa qabdan meeshaan keessan isin hin baane waluma duraa duubaan isinii baasa waan ta'eef obsaan eeggadhaa isiniin jedha maamiltoota kiyya. Inni biraan boo namoonni ajajachuu barbaadanii koottaatii ajajadhaa isiniin jedha. Meeshaalee Dubaayii meeshaa biffee keessaa barbaadanii akkasuma majlisa barbaadanii minxaafi kaaree muramtu san biyya alaa barbaadanii akkasuma minxaafi gatiin isii qannasu ta Turkiitiin barbaadanii ta Suudiitiin barbaadanii akkasuma meeshaa fannichara meeshaa quality ta'e jechuudha dirijjitii keessan kenna isinii hojjanna isallee barbaadanii meeshaa barbaadan hunda nu biratti nu argattu boota isin barbaadan isiniif geessina jireenyi keenya garuu shashamanneedha garuu haa ta'u malee boota isin barbaadanii fi boota isin feetan isiniif geessina isiniin jedha viidiyoo kana subscribe like share gochuudha hiriyyata keessaniif qoodaa isiniin jedha nagaatti waraabula.